Nagaanii fi araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa baay'atu. Sagantaan keenya kun sagantaa hawwii guddaan eegamaa ture yommuu ta'u, kunoo bu'aa bayii hedduu keessa darbee guyyaa har'aa ayyaaneffannaan waggaa 60ffaa waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Green Lake, mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Green Lake fi kilinika waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Green Lake hundeeffamni isaanii jalqabaa karaa nama baraan baraas jabeessaa ejjetaa buubaa jedhamuun walii galtee dhaabbata waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa waliin ta'uun bara 1955 hanga bara 1957tti bu'uureffamuun hojii kan eegalan yommuu ta'u, kana sabeeffachuun kunoo mooraa waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Green Lake keessatti kan ayyaaneffamaa jirudha. Kunis keessummoonni garaa garaa luboonni waldaa Adventistii hedduun amantoonni lubbuu 8,000 ol ta'anii fi faarfattoonni keenya qaqaaliin irratti argamanii jiru. Eeyyeen faaruuwwan suga qaban hedduun walaloo lallaba akkasumas seenaan hundeeffama isaanii haalaan qiqindaawanii nu eegaatii jiru. Maarree sagantaa kanaan akka eebbifamtan isiniin jechaa kunoo ammumarraa eegaluun daawwadhaa ittiin eebbifamaa isiniin jenna. Tullu guddaa biraan darba jedhee yaanne gaadinaaf qabeerreen kee madaa dhoksaa kan hiriyaan hin argine naaf dhidhiibeera harki kee fayyisaa koo si amanadheellee yaane abidda keessa naaf dhuftee ollaa du'aa keessa galataan baay'eera mangaagaa leencotaa cuftee gaachana koo gaaddisa koof kattaa koolu iddoo baqaa koo naaf taatee geessan isiniin jechuun jaaladha. Baga gammaddan namoonni gammaddan gammachuu keessan yeroo namoonni baga gammaddan isiniin jedhan salphaa miti gammachuu qabaachuun gammachuu waliif hawwuun. Kanaaf ammas irra deebi'een jedha baga gammaddan baga geessan. Waaqayyo abbaa keenyatti guddaa gammanna. Ayyaanni kun ayyaana beekamaa. Macaafa qulqulluu keessatti ayyaanonni bebbeekamoon baay'eetu jiru, baay'eetu turanii. Sabni Israa'el ayyaanota garaa garaa ayyaaneffachaa ture. Har'a sabni Green Lake ayyaana guyyaa waggaa 60ffaa kana yommuu ayyaaneffatu gammachuu guddaadhaan maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Kanaaf hirmaattonni sagantaa kana har'a Adventistii guyyaa 7ffaa kan hin ta'in Adventistoonni dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa lammaffaa eeggachaa kan jirtan, keessummoonni garaa garaa gidduu keenyatti kan argamtan, amantoonni waldaa garaa garaa irraa gidduu keenyatti argamtan, baga nagaan dhuftanii baga hirmaattuu kanaa taatanii Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun jaaladha. Kanaaf egaa ayyaanni kun isa jalqabaa miti. Israa'eloonni ayyaana garaa garaa ayyaaneffachaa turanii har'a ayyaana nuyi ayyaaneffannu kun ayyaana Iyyoobeeliyyuuti yookaan immoo ayyaana dachaa, ayyaana gordommoo fi ayyaana Iyyoobeeliyyuutti kan fakkeeffamu ayyaana ayyaaneffanna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ayyaanni yommuu ayyaaneffatamu ayyaanni bifa garaa garaatiin seera lootaa keessaa dhannee yommuu dubbifannu ayyaanota garaa garaatu jira. Ayyaana Faasigaa jira, ayyaana Maxinoo jira, ayyaana Makarii yookaan immoo Sabsiitu jira, ayyaana waggaa haaraatu jira, ayyaana waggaa araaraa jira, ayyaana gordommoo jira, ayyaana guyyaa 50ffaa yookaan immoo Iyyoobeeliyyuu kan jedhamutu jira. Isaan kun hundinuu hiikkaa mataa isaanii qabu. Isaan kunuu yommuu ayyaaneffataman maaliif akka ayyaaneffataman beekamaadha. Har'a garuu aniif isin kan irratti xiyyeeffannu ayyaana Waaqayyo isaa walakkaa jaarraa nu ceesise
gara jaarlaa tokko lakkaa'utti nu tarkaanfachiisaa jiru kana ayyaaneffanna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ayyaanni gordommoo fi ayyaanni Iyyoobeeliyyuu yookaan ayyaanni guyyaa 50ffaa kun ayyaana aarsaadhaan ayyaaneffatamuuti. Ayyaanni kun ayyaana kennaadhaan ayyaaneffatamuuti. Ayyaanni kun ayyaana deeggarsaan ayyaaneffatamuuti. Ayyaanni kun ayyaana warra naman gargaaruudhaan ayyaaneffatamuuti. Ayyaanni kun ayyaana namni kamiyyuu idaarraa akkamitti bilisa ta'uu akka ni danda'u kan labsamudha ayyaanni kun. Kanaaf ayyaana kana yommuu ayyaaneffannu Waaqayyo gidduu keenyatti keessummeessaa ayyaaneffachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Ayyaanni kun ayyaana seenaa dhalootaa hamma dhalootaatti. Ayyaanni guyyaa 50ffaan Waaqayyo saba isaa Israa'eliin yommuu Misrii isaan baase, isaan lafa onaa keessatti, godoo keessatti yookaan immoo gordommoo inni jedhu godoo isaan keessa buufachaa turan sana keessatti buufachaa akka isaan turan dhala isaaniitti darbii dabarsaadhaan seenaan kun akka inni yaadatamuuf kan ayyaaneffatamu ture ayyaanni gordommoo. Ayyaanni kun ayyaana aarsaa gubamuutu dhiyaata. Ayyaana kana irratti aarsaa nagaatu dhiyaata. Nagaatu labsama. Nagaatu saba sanaatiif Waaqayyo biraatii karaa lubootaa hin labsama ture. Har'as nagaan biyya keenyaaf, nagaan waldaa keenyaaf, nagaan saba keenyaaf akka labsamuufi Waaqayyoon garaa keenyatti kadhachaa Waaqayyo nagaasaa saba isaaf akka buusu macaafa qulqulluu keessaan argina. Seera Lewwotaa boqonnaa 25 lakkoofsa 9 akkuma kana 17 hanga 19tti lakkoofsa 25 irraatii dubbifachuu dandeessu. Ayyaana kana irratti xiyyeeffachuudhaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus ayyaana kana xumura irratti waa jedhe kakuu haaraa keessatti. Gooftaan keenya Yesuus kan inni jedhe yoo jiraate maal jedhe? Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37-38 irraa dhaqnee yoo dubbifanne waa'ee yaa bishaan jireenyaa dubbata. Yaan bishaan jireenyaa kun maa inni? Yaan bishaan jireenyaa kun inni garaasaa keessaa burqa. Garaan inni yaan bishaan jireenyaa burqu kun gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ture. Kanaaf amma yaan bishaan jireenyaa kun kan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus inni ta'e sun isa kam? Dura Waaqayyo gooftaan macaafa raajicha Hisqi'eel keessatti kan dubbate Hisqi'eel boqonnaa 47 lakkoofsa 1 irraa kaanee yoo dubbifanne akkana kan jedhu argina. Iddoo sana irratti gooftaan mul'ataan gara Hisqi'eel raajichaatti ergaasaa erge. Hisqi'eel nama tokkon argee jedha gara isaa otoo dhufu namni kun balbala mana qulqullummaa duratti Hisqi'eelin fide. Balbala mana qulqullummaa fuulduratti yommuu Hisqi'eelin fidu Hisqi'eelin waa isa agarsiise. Kana booddee namichi gara balbala mana qulqullummaatti deebisee na fide. Manni qulqullummaa gara ba'a biiftuutti garagalee waan jiruuf buusaa balbala mana qulqullummaa sana jalaa bishaan burqu gara ba'a biiftuutti otuu yaa'uu nan argee jedhe. Namichi Hisqi'eelin gara mana qulqullummaa fuulduraatti fide suni waan inni agarsiise yoo jiraate bishaantu mana qulqullummaa sana keessaa lafa aarsaa jalaatii yaa'a ture. Bishaan kun gara ba'a biiftuutti yaa'a. Bishaan kun lafa aarsaa jalaa yaa'a. Kana agarsiise. Bishaan kun mana qulqullummaa keessaa yommuu yaa'u karaa harka mirgaa mana qulqullummaa sanaa dudduubaan yaa'aa ture. Bishaan kun yommuu yaa'u gara bakkeetti yaa'aa ture. Gara bakkeetti inni yaa'u kun gara kam dhaqa? Gara bakkeetti inni yaa'u kun akkamitti yaa'a? Haala maaliin yaa'a? Kan jedhu ilaalla yeroo kana. Yeroo ilaallu bishaan kun safartuu of harkaa qaba ture. Safartuu kana irratti haala afur safaree deddeebisee
waa'ee bishaan kana al tokko si'a 1,000 safare si'a 1,000 yommuu safaru bishaan gulubii isaa kana ga'eera. Hizqeel gulubii isaa kanaan bishaan kana keessa deemuu danda'eera. Al lammaffaattis al 1,000 yommuu safaru jilba isaa ga'eera. Jilba isaa yommuu ga'e bishaan kana keessa deemuu danda'eera. Al sadaffaa yommuu safaru mudhii isaa ga'eera. Mudhii isaa isa ga'e kana keessas bishaan kana keessa deemuu danda'eera. Rakkooniif qoomqabaan isa qabate isa arfaffaa irratti inni arfaffaan kun yommuu safarame bishaan mataa isaarra darbeera. Namni keessa deemuu hin danda'u nama daakaa beeku malee jedha macaafni qulqulluun. Hizqeel isa kanarratti waan godhe yommuu dhabe namichi isatti mul'ata kana agarsiisu kun nama akkamiiti beektu? Inni mudaa kan hin qabne, inni qulqulluudha, inni Waaqayyo biraatii kan ergamedha. Amma Hizqeel keessa deemuu waan dadhabeef wanti argaa jirtu kun maa inni jedhe kottu sin agarsiisaa jedheen. Itti dabalees akkana kan jedhu namichi immoo yaa mucaa namaa ati kana argitaa naan jedhe. Kana booddee qarqara bishaanicharraa deebisee na geesse. Utuun deebi'aa jirus qarqara bishaanichaa garanaaf garasiin mukeetii soonaan baay'eetu dhaabatee nan argeeni. Mukeetiin kun bishaanicha gamaaf gamanaa dhaabatu. Bishaan kun mukeetii gidduu yaa'a. Kana arge. Ergasii namichi bishaan kun gara kutaa biyyaa gara ba'a biiftuutti yaa'a. Gara Arabaahitti gadi jallatee galaanatti hin galaa. Yeroo inni galaanichatti nammus immoo bishaan galaanicha hin haaressaa jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Bishaan kun inni yaa'u bishaan lafa aarsaa jalaa yaa'a. Bishaan lafa aarsaa jalaa sanaa mana qulqullummaa keessaa yommuu yaa'u gara itti yaa'u beekamaadha. Akkamitti akka yaa'u beekamaadha. Suuta suutaan guddachaa ballachaa bishaan kun gara lagaatti yaa'a jedha. Bishaantu gara lagaatti yaa'a. Lagdi kun yommuu bishaan inni lafa aarsaa jalaatii itti makamu hin haareffama yommuu jedhu duraan bishaan kun booraa yookaan immoo xuraa'aa ta'uu danda'a. Garuu bishaan lafa aarsaa yommuu itti ba'e inni hin haareffame jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Bishaan lafa aarsaa jalaa yaa'e kun akka bishaan kaanii miti egaa. Bishaan lafa aarsaa jalaa yaa'e kun akka bishaanota kaaniin turre, akka lageewwan kaaniin turre, akka garbaa miti. Bishaan kun bishaan koronyuu namaa hin geenyetu yaa'uu jalqabe lafa aarsaa jalaa. Sana booda hamma hojjaa namaarra darbee namni keessa deemuu hin dandeenyetti guute. Sana booda immoo cabsee inni gara lageewwanitti yaa'e. Haaleluyyaa. Amma yeroo iddee kanatti hundeeffama kana jalqaban namoonni hin turre. Hundeessaan dhaabbata Adventistii naannoo Giriinleekii kan turan abbaan keenya Adventistii hin turre. I believe hin turre. Adventistii hin turre isaan. Adventistii guyyaa 7ffaan turre keessumaa. Isaaniin yommuu dhufee hundeeffamu bishaan kun Waaqayyotu waaqarraatii erge. Waaqayyotu naannoo kana lafa aarsaa hundeesse. Bishaan sana jalaatii burqe. Har'a sabni hawaasni 1000tti lakkaa'amu iddee kana jiru kun yeroo sana nam tokko dhufee kan hundaa'eeni. Haaleluyyaa. Nama kanatti immoo Waaqayyotu mul'ata isaa kenne. Mul'anni Waaqayyoo karaa namicha mudaa hin qabne nama iddee kanatti hundeesseef dhufeera. Karaa sanaa bishaan kun maal gochuu akka inni danda'u, bishaan kun garamitti yaa'uu akka inni danda'u, lageewwan bishaan kanaan fayyuu danda'an, lageewwan bishaan kanaan haara'uu danda'antu jira. Laga haaromsa barbaadutu jira. Laga jijjiirama barbaadutu jira. Kanaaf
burqituun bishaanii kun lafa aarsaa jalaa akka inni burquuf Waaqayyo akeeke. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kana qofaa miti lagatu haaraa. Lagni yommuu haara'u kana qofaa miti kan ta'u bishaan kun jireenya kan haaressuudha. Bishaan kun akka bishaan kaanii miti. Hubadhaa, namoonni baay'eetu dheebote, namoonni baay'eetu beela'eera naannoo kanarratti. Isaanumtuu yommuu fidan abbaan keenya balaan baraas jabeessaa ejjetaa yommuu iddee kanatti fidanii kana akka hundaa'u godhani isaanumaanuu rakkinatu gara bishaan kanaatti isaan erge. Isaanumaatiinuu dheebuutu isaan erge. Dheebuu ba'anii naannoonis dheebuu ba'e. Haaleluyyaa. Jireenya namootaatu haaraa. Kana qofaa miti lafa bishaanichi ga'e hundumaas immoo sagalirraa uumamni lubbuu qabaatee tocho'u hundinuu hin jiraata. Bishaan kun bishaanota galaanichatti galee waan haaressuuf achitti qurxummiin soonaan baay'een hin argamu. Kanaaf lafuma bishaanichi ga'u wanti hundinuu hin jiraataa jedhe. Haaleluyyaa. Bishaan kun bishaan jireenya kennudha. Inni lammaffaan, inni tokkoffaan bishaan haaressuudha. Inni lammaffaan bishaan jireenya kennudha. Gara lageewwan sanaatti yommuu yaa'u bishaan kun lubbuu qabeeyyiin achi keessa jiran, qurxummiiwwan garaa garaa laga keessa jiran isaan hin jiraatu. Kana dura awwalaa'ummaan bishaanii isaan miidheera ta'uu danda'a. Awwalaa'ummaan bishaanii, fooliin bishaanii achitti rakkiseera ta'uu danda'a. Akka isaan wal hin horre taasiseera ta'uu danda'a. Qurxummiin akkatti wal horuu dhabeera ta'uu danda'a. Garuu bishaan lafa aarsaa jalaa yommuu yaa'ee dhaqee itti makamu jireenya qabaate. Hundumatu jireenya qabaataa jedha. Warri qurxummii qabanis qarqara isaarra ni jaajju. Eengidiidhaa hamma Engilaayimitti iddoo itti kiyyoo diriirsanii qoorfatan hin ta'a. Qurxummiin isaanii immoo akka qurxummii galaana guddichaa gosisaa soodaan baay'eedha jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namoonni naannoo sana jiraatan, namoonni yaa bishaan kana qarqaraa jiraatan, namoonni gara bishaan kun itti yaa'u laga bira jiraatan, isaan jireenya isaanii qaabaa qurxummii, adamoo qurxummiitiin kan jiraatan yoo jiraatan illee isaan kiyyoon isaanii duwwaa hin ta'u. Gosi qurxummii achi keessaas baay'ee baay'ata. Inni kun jireenya ilmaan namootaatiif madda galiidhallee jedha. Bishaan lafa aarsaa jalaa yaa'u. Haaleluyyaa. Kana qofaa miti, dhaqdhaqiin naannoo laga sanaa jira. Bishaan kun kan itti makamu, bishaan kun dhaqdhaqii yookaan immoo tirimmii sanarra ba'ee lagatti yommuu nammu, tirimmiin laga sana qarqaraa kan bishaan isa lafa aarsaa yaa'u otoo hin taane, bishaan naannoo lafa aarsaa sanaa yommuu yaa'u gara laga sanaatti yommuu nammu, naannoo laga sanaa kan jiru dhoqqeen fooliinsaa baay'ee hamaa kan ture, foolii akkan godhanneef dhoqqeenumti soogidda ta'aa jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Himmiyaa soogiddi qorichummaa of keessaa qaba. Kun immoo qoricha fayyinaati. Kanaaf bishaan lafa aarsaa jalaa yaa'u kun qoricha fayyinaati. Bishaan kun egaa maa inni? Kanaaf gooftaan keenya ammas Yohannis boqonnaa 7:38 irraa kan dheebote hundinuu dhufee bishaan kana haa dhugu. Inni dhugu kunis lammaffaan dheebotu. Bishaan kun inni garaasaa keessaa yaa'aa jedha. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuutu jira sana keessatti. Waaqayyoon sodaachuu jiraachuu kana keessatti bishaan kun maa inni? Har'ammoo anaaf isiniin kan gargaaru, bishaan anaaf isiniin har'a gargaaru yoo jiraate bishaan gooftaa koof gooftaa keessan keessaa ba'edha. Inni lafee cinaacha isaa walakkaa gidduudhaa kan ba'e, bishaan mudaa hin qabne, bishaan foolii urgeessu tokkotu isa keessaa ba'e. Gooftaan koof gooftaan keessa fannifame. Wangeela Yohannis boqonnaa 19:34 irraa yoo dubbifanne, hangafa loltoota keessaa tokko yommuu cinaacha isaa waraane bishaaniif dhiigni isa keessaa ba'ee jedha. Kanaaf aniif isin har'a jireenyi keenya bifa kanaan lalisee kan inni jiraatu bishaaniif dhiigaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa ba'een. Kanaaf bishaan cinaacha isaa keessaa ba'e. Anaaf isiniin hin haaressaa, anaaf isiniif jireenya, anaaf isiniif
inni bu'aadha. Kanaaf bishaan kanaaf kabaja kennuun nurra jiraata. Bishaan kana sodaachuun nurra jiraata. Kanaaf egaa Waaqayyoon sodaadhaa, galatas galchaa fi yeroon firdii isaa waan dhiyaateef kan jedhu. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 2 irraa yoo dubbifanne maal kan jedhu argina. Isa samaayii keessatti ta'u sana argina. Asumarraa yommuu ilaallu immoo 11 irraa mukeetiin qarqara bishaan kanaa jiran hundinuu ijaan godhatu jedha. Ijji isaanii lammaffaa hin maseenu. Kanaafarraa qarqara bishaanii kanaa kan jirru, bitaan mirgaan kan jirru itti kan argamne ijji hojii keenyaa lammaffaa deebi'ee hin maseenu. Haleluuyaa. Kan namoota iddoo kanatti bu'uuressanii ijji hojii isaanii kana fakkaateera. Kan keenya immoo kana meeqaa fakkaachuutu irra jiraata. Kanaaf ayyaanni gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf haa baay'atu. Isa nageenya gooftaan nuuf haa eebbisu. Samaayii keessatti immoo ija hojii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hamma dhannee arginutti ija aarsaa meeqa kaffalanii iddoo kanatti bu'uura kana dhaabanii aarsaa meeqa bu'aa bayii meeqa keessa darbee wangeela nu bira ga'e. Kanaatiin immoo ija godhannee nuyis ija keenya wajjin eebbifamuu akka dandeenyuuf gooftaan nu haa gargaaru. Isa nageenya gooftaan nuuf haa eebbisu. Ayyaanni gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus hunduma keessanii wajjin haa Alaabaa bayii qabu keessaan humna biraa haftee gaddeebi'ummaa kuusa argitee lafaa ol naqaaftee argeera ijji kuu gargaarsa kee hirmaata naaf dhoftu karaa namni yaannee nanaaf dhoftee hummaa gosoota anis kana argee hubadheetan Yesuus eenyinnisu gargaarsa babdee koosa ta'erraa ija koo mukkeessu anis kana argee hubadheetan Yesuus eenyinnisu gargaarsa babdee koosa ta'erraa ija koo mukkeessu. Hundee jireenya kooti Yesuus koo, hundee jireenya koo, abdii jireenya kooti Yesuus koo, abdii jireenya koo, iddoo boqonnaa kooti gooftaan koo, haara galfii koo, isatti baqadheen du'a oolee, guyyaa rakkina koo, isatti baqadheen du'a oolee.